وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم. ورّي إساني فالكني إساني في قجادة بغنغيان نؤيدن بغنغيان إهاتن أرى نما دعوة إسلاما خيست جهة قد قفو خدعوان مقا إساتي مقابمت سني وجنين جر نموني بيتن أبا خينيا شيخا خينيا يرادك شيخ عبد الرحمن دعائي أنان يرو فيني شيخ عبد الرحمن دعوة أنان يرو فيني شيخ عبد الرحمن دواء أنان ججو أكاسين مهم داو دواء قلبي داتس ربي ولنو هاقودو إمالا دعوة يرو ديرتو خيسا ولين تره مال الرابرنا مال الراهبنا سنس يادن نودا وليقون يجو سينا أمتا كمدورا أمتا دبدورا سنس أكما والرابرتن أمالي تيبيني يجو سينا يرو نما أما جروتيس إلمان ورّي أما لفاقو يرو نوتي خيسا تره يرو ورابي يرو سنجل قبمتي نما تكتك وورابا تكه وورابو سنلين qabii akka ammaa kanatti bakkaan hin gahu jechuudha. Qabii akka ammaa kanatti bakkaan hin gahu. Dokumantarii egaa nuti rakkoon jirtu namni kun egaa addunyaarraa deemee faadha. Dokumantarii dalaguudhaaf namni kun tattaafata. Dokumantarii dalaguudhaaf. Dokumantarii osoo neefi jiranii dalagamtu maaliif maal keessa dabarre waan jiru. Sani abbaa keenyaa sheekha keenyaa Sheikh Abdurrahman da'awaa dhaati wajjiniin turre. Sheikh Abdurrahman da'awaa gaafa da'awaa godhuun as keessatti abaashin hedduu nu rakkite san gaafas walitti ida'amneeni sodaa takkaan alatti asii fi Harargee idduu akkasiin yeroo sangaa Itoophiyaa keessa eessaa fi eessa akka deeman afaan isaaniitiin raawuu dhaga'uudhaa teenya yeroo san waliin turre. Nama kana osoo neefi jiranii wal awwaaluun gaarii miti. Odoo neefi jiranii wal awwaaluun gaarii miti. Irra guddaan nama keenya nama kana eega inni akkanumatti osoo neefi jiruu akka waan awwaalameetti irra kutee seena qaba namni waan xiqqoo takka waan gaarii takka yeroo hamtuu keessa yeroo jabduu san keessa waan takka dalagee irraanfatamuu hin qabu jechuudha. Saniif odoo neefi jiruu sheekha keenya kottaadha gama tiktoka keenyaatii fi akkasumatti immas gama feesbuukaatiin afooshaalee teenya hawaasa keenya wal qunnamnaan jennee ammas akkasumatti du'aay yeroo ammaa waan jiru tanarraa illee dhaamsa walii godhuudha wajjiniin qabanneeti mee amma gaawaa hunda caalaa sheekni keenya dura haa isinirra salaammatu sheekha keenya wajjiniin turtii gaariin isiniin jedha. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أنا رجويانا أكوني جويا جمتشوك يا جمتشو جبا صاحبك يا نمنت جبا الحمد لله بليان ورجويا غافركو زبنا ركو زبنا مشقة warra guyyaa rakkoo wajjin dabarsinee sheeka keenyaa sheek Jamaal Haji Yusuf nama guyyaa zabana namni waa dubbatuun rakkoo zabana masgiida tokko dhaquun rakkoo walitti nu kaleessite lafti har'a addaan nu fageessite har'a addaan fagaate namni nu walitti kaluu jirra osa warra lixaa warra bayaa nama maraanu walitti kaluufne harka tokko taanee rakkoo diinii islaamaa ofirraa faccisaa turre wayita qilleensi wayitiin nu wal agarre ummata keenyaa ummata ulamaa Harargee warra bayaa warra lixaa warra kiibaa kibbaa zabana qilleensi gartee eegasaniiti ahbaashaa bubbisuu eegale zabana san irratti wal argine wayita rakkoo eega rakkoo san keessatti illee wal geennee rakkoo san illee sodaan alatti rabbi bira nu dabarse sodaa malee
mala guddaan rabbiin kenna nutiisee bira dabrine har'allee immoo rabbiin nu garsiise har'a guyyaan har'aa anaaf guyyaa gammachuu ajaa'ibaa tokko maaf jennaan seenaa guddoo wajji beeynaa waa walitti beeynuuf jabaan jiraa wanni sunillee waan diin islaamaa malee kahumaan ta'in akkuma jennutti gartee nuti gaafa jalqabbii ani barnoota kiyyaalleen gara biyyaa Harargee gara bayaa gadi hin deemne walaakin taarika ummata ulamaa Harargee taarika ilmi isaanii bakkuma jiru kanatti hubadhee waan biyya keessa illee deemuuf biyya Arsii kana keessa guyyaan nu duraa wal argine ummata ulamaa Harargee akka isaan jiraniin rabbi haa araaramu akka sheeka kenna sheek Adam Tuulaadha sheek Ahmad Watar sheek Hasan Laga Haamaa sheek Hasan Dhangangoo sheek Usmaan Dirree Xayyaaraa sheek Aliyyii Fal'aanaa sheek gartee eegasaniiti sheeka kennaa sheeka Jamaal Baddeessaa kanumaan Sheekh Muusaa Jiiqaayee Sheekh Muusaa akkasii ulamaa lakkaa'u hedduu kalixaa fi bayaa kanaan bakkeen itti wal agarre gartee magaalaa Gimbiititti awwala wal agarre mee seenaa sun ansirraa adiisu dubbadhu isin seenaa sana isinii odiiseetiin dura isinii bana insha Allah ayyakumullah irra deebii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu obboleeyyan keenya warri hordofaa jirtan waliinis gaa akka namni kunis dhaga'u godhaadha Sheekh Abdurrahman Daawaa dura isa wal barre magaalaa Gimbiiti wal barre Wallagga wal barre guyyaa san sagantaa karaa boodaa kanatti fudhatan sheeyni yeroo sagantaa fudhatan amma kanatti aansuudhaan ka isinii dhiyaatu Sheekh Abdurrahman Daawaa jedhan hay sakan daawaadha maqaa baafatee jira inneeti kana millannee nuti warri tuutti Harargee irraa dheeyne haasaawatti jirra maaliif sagantaan karaa boodaa kanarra geessee jirti waan taateef ellaa isheen nu haasaa'u nu arkee jira haasaa'u numarratti as xiyyeeffateetuma fuula nutti as garagalee haasa'a takbiirtaa ummanni godhee takbiirtaa dura laa ilaaha illallah dachee sossooche laa ilaaha illallah guyyaa sanii waan yaadadhu keessa mee quba kan kee kana godhi jetteeti mee loli jettee mee ol qabi jettee laa ilaaha illallah wagguuni fije ودبين جباته واترت هسافني الأسا ولجدة نمني ونديرو فولا كما شيخا أشي غرقل جنة أشي بودعا تكبيرتاني هاتاتو الله أكبر يعني دتشي ترى سوسوفت الله أكبر أكاسي غافر رهاسا ودي زابو إنه هاسا وايه duraan nama tokko kan wahuma duraan dabre hemu irratti ichi deebine haasaawwan isaanii ammas waan yeroo san keessa raajii namatti ta'u keessa haasawa akka dippiloomaasiidhaati. Haasawa qaama mootummaa ittillee haasawu. Haasawa qaama mootummaa ittillee haasawu. Haasawa gartee yeroon tun ni dabarti. Sirni kun ni dabra yeroo san keessa keessaan namatti himu. Haasawa akkasii san haasawanii achirra wal barreeni gimbiini bullee achiin karan kunnisa. Machara kunne cawwaqa machara cawwaqa machara kan cawwaqa dabar laki cawwaqa marrabirati akkasit gaafa machara bakka manni Harargeedhaat qubate achi kunne guyyaa sawwaanii yaadadhu keessa seenaa qalamaan dahabaatiin katabamuu qabdu ni yaadattani sheekha guyyaa dhadheene roobni jiru biyya san jiru kanataan deemne karaa kana wayita deemu nudhaman bilbilaneeti maqaa rabbii isinitti haa godhu roobaan akka dhuftanii jedhanii kadhatan duuba yeroodhaan gad dhufnee qubanne du'aa'ii takka kadhatan yaa rabbi mallattoo nuti haqarra jiraachuu keenya ragaan baasi yaa rabbi ooni fedhugaa nuti gabroota kan kee kataanu taate diiniif jecha qabaanee bakka tana dhufnu taate ar'aroomoo kana nuu kenna yaa rabbi tanarra wallaalla
يوني في أرن وخنا خيسا تكو خجالة تنجيرا نلي دينو ما كان كي خجالة نصل بسنار ننسل بسيني ما كانوا قد يتني خدتن يرو خدتن نتنين رافنا إسيني دوا يرجرو روبو مالا فانواسي روما الله كاس إيه كسب بول شرا روبن جرو يتشوراف ترانو كلمات أدورا وارخ كايم ملي كاس هنجار رمي على ربي أتشي قاولي دكان نكاتي يا بوغا أتشي أوريني إيه زدنا إيمانا على إيمان ويقينا على يقين وجاسا إيمان الرئيد أني يقين الرئيد أني الحمد لله دبين تيسني يجير روان سيادة جيس هاي أبو روب أسيت نوكر أتكار إيه نهارر جيلين أم نوكر نوانجل نور رانا أستيز نوخردو نور رانا أكارر جيلين ولما روم قال اللي قالوا إيه أتيلين وجه قالت نوجي أوادان وقال أكير أنجامس الحمد لله أكذا وأداسا جنة بولة دوبا وانغو ياسني خيزا أني واني شيخا خينيا شيخ درمان دعوة خاسون تكاجر يروهم تقوتهم ما خيزتي واني خاسون خيزا غنا مسجنتان دي بنامته قام موتون مرة أبو غمچو جنين كدوف إكمل أبو غمچو جنيني بولچا ولغا لتاتين ولا قالت أتي بولچا ولغا اللي لتاتين ولا قرأت يلن ولغا رادو في حاسا وتاسسن خيزتي مال جيه بيتنا خيزتي amantiin kiristaanaa yoo tokkoffaa taatu jaalatamtuun isii jedhe jaalatamtuun tokkoffaan isii yoo ta'u hawaasa guddaa akka qabdu amantiin lammaffaadha amantii musliimaa yoo taatu kas jee bar lammaffaayuu hin jenne ee akka Itoophiyaatitti amantiin tokkoffaan beekamtuun amantii kiristaanaati jedhee islaamummaallee jedhee agaruma jedhee callis islaamummaallee ni jirti jedheetuma callis laakiin ammoo jee bar boodarra kaa jecha wanni bareeffatee wal kabajaniituma akkas wajji jiraatanii je isii tanaas guyyaa keessaa dhuftee jennee namni dhiibeen jiru je keessummaadhaan jee namni isii dhiibeen jiru jee dhaadannoo gaggeeffate yeroo kana duuba nu hundi qalbiin cabxeetuma amma deebisaa godhuudhaafis qaama mootummaatiif kamenne namoonuma osee isin dura bar nama meeqaa sagantaa fudhate ka sagantaa fudhate gorsuma biraat dabarse aboo gaawwamarratti attaara taranga sheekha keenya dhufte sheekh Abdurrahman Da'awar Ramaan dhufirre yeroo dhufte ol kee gaaye aboo achi marse bari yeroo baay'ee akka nuun jettan dubbii ijanarraan beesinaa nuun jettan yoo birriidhaas anaa gaafata jalaan gorraasaan balleessina natala gorraasaan balleessina haasawa deebisa akkanaa kanaas anat deebisa anaa dhiisaa malee isin wata kan balleessina yaa boogaa guyyaa sani an guyyaaniin رجال من رجال الله جئه رجال ربي قبيفة جئه جوجازن دوبا دينكي خيسة قالين نمنهم جوجازن شيخ عبد الرحمن دعوة نوتي أكا هرر جيرات جوجازن حركت مرل أكيد دورا إسلام ما نجايا وإهم إسلام ما نفنا ما بيسفتي إسلام ما سبب في اللي نما والله شفتو جتني مر إسلام ما دتشي تيرتدو إجتي إسلام ما لبوته تردو إيتي ورّخان كي هم تو تنديسيني بديو سيوني في ورّخان كي تردت هم تو أگر ترّال اور كور أبديتي نما خان كي جبيسي يتي هركي غا كما إنو قرأتوان وانين جيه مون قبو يروسن يرو دا أواونو ما قرأم تيدا أفلال فين بني تنراني عادتا بالبلي كنا قلوچي والله مالي جير نما بيرو في دا عبد الرحمن ينفدنا يتي مالي جير انجري كنا بالبلي قلوچا بلچا بكا نوتدايني مچارا داسا سوتومت لا أكنا هجوي نبيرا خيرتيم يرون تدور بالبلاني أتيجا دوبا خانة سينان تون سينا جايباتك أجلو دقي فدا مسلم نبيتنا خيزتي وهند خيزتي إساتي تو واحد دودا لكيجرا نمني دورا قبي أفان ورمودا باسيت شيب بغري ساپا لوچد أما علم هرر جيدا تيبو مسلم namni dura rasaasa dhukaase een jettesa jinaa waaqo guutuuti dhukaase ijoollee baaleetii muslima itti bar namni gaafa raadiyoo afaan oromoodhaa raadiyoodha cabsa jedhan kan dhabee achirraa afaan oromoo akka raadiyoon cabsine garsiise Sheekh Muhammad Rashaadiin jedhama ijoollee harargeedhaati muslima itti bu nu salaata bichaa seenaan qabnu yeena nuti seenaan teenya salaataa fi soomana qofaa miti jetteen biyya tanaa qabna seenaa saboo qaalichi dhiiroo
kam jechuuti hima inni amma walii galaa namni kun silaa ijaan gurraan nama dhaggeeffatame ijjiri dhaggeeffatte gurri dhaggeeffate waan hin jee bun qabu yaaboo ammallee beeki gaa bakka hin geenye buruusuuf ta'a bara abbaan raayii muggaa rifeensa raayii aboo gaachimaa kee duuba biyya kana keessatti jettee bar muslimni dhugaa dubbachuudhaaf arsiin dhibbarraa dhibba muslima jettee eegaltee bar baaleen dhibbarraa dhibba muslima harargeen dhibbarraa dhibba muslima jimma akkasi lakkaa'urra seente san yeroo kamiif diya harariin akkasi affaariin akkasi lakkooyte gaa waan ati lakkooyte sanan imma taarikhni qabeetuma ta'anii beekan nuti hizbu qotaraa biyya tana keessa gaggeeffame ilaa muumicha ministeera itti yeroo san mallaseen aqaante ilaa isa deemneeti qixa sirriitti haanuu godhamu yenneeti herreenni ummata muslimaa haanuu godhamu yennee falmachuudhaa deemnette mormiin keenya achi jira mormiin keenya achi jira achi dhaqi gaafadhu reefu jettemma gurri gaafa gabaa badee gaafa gabaa tola boo'atte beete hay dhumne hin jechuudha yaa bosheetichi akkamiif deeman bar gootummaa tan ijaan arkan tana bar lollee hogguunii fi alaala dhaabbatanii akka filimaa akkasii waliin laalan san yeroo sanii mi bar lollee yeroo keessa jiran sanii aboogaa reefu obbo gammachuun hin jenneere nu soobee akka malee dhudhu godhe reefu waan hin taane dubbatee asitti dhiifama dhufee nu gaafachuu qabu jette nuti waa'ee keenyaa kissiin keenyaa herreenni ummata keenyaa ka muslimaa muumicha ministeeraa bira jira dhaqi gaafadhu jette achii dhufe guuni fi dhufe ani hamtuuf hin siin hin jenne gurri gaafa gabaa bade gaafa gabaadhaat tolaaf hin siin je'e kottamee ulamaa'idhaan si garsiisa jettee ati ulii muftii habashaadhaa sirraa hin dhage Doktor Jailan ini nu keessa jira Doktor Jailan Khadir Gammadaan as baay'atte olkayyee tokko walitti tokaase abo nama amata waggaa dhibbaa ol umriin isaa taate ka waggaa 60 dabre kan qaraa sun nu keessa jira Sheekh Adam Tola jedhanii as baay'atte Haji Yusuf Cirooch baatte Sheekh Musa Suwaalachi baatte fiddeen jara barakaa qabdu eenta bakka isiin bulte rabbi rooba affeeru jeen sheek bakka isiin bulte roobaatiitu affeerame rooba edaa sun hin beekette rabbiillee keessummaa isaanii qeebaleette areeda kana qabateeti Dr. Jailan warii yaadadhu keessa areenni kun bosona mootummaan keenya hin cirina jettee beekette bosona mootummaan hin cire sabooqa waan hin guyyaa sanii waan hin himee akkumaan jiru silaatii waraabummaan guyyaa sanii eeysa jirti jecha waan hedduu waan arraan tana akka odoonii fi shayinii baga addunyaarra jiraate duuba baga warri gaafas wajjiniin dhayine jiraate rakkoon nama keenya seenaa kalee dabarte deebi'ee walii himuu hin beeku seenaa kalee dabarte deebi'ee walii himuu hin beeku akkasitti duuba dhaabbatee shayinii gallakkise yaaboo gaanuuti ulii takbiirtaa kaa beektaree ol ka'e namni bar guduunfinee bar olarree bar olarre akka waan gartee misaa'ilaa takbiirtaan Allahu akbar hin jennere dhiifama nu gaafachuu qabdeetteeni bar oromi ummanni kun bar dachii oromiyaatiin magarsii jetteen ulamaaya isaan kanaan biitti dhaabbatti eder rooba eder roobesan isaanii rabbi isaan affeere hin jennere akkasin maayikii fudhatee qaallachi xiqqaatee ani akkas jechuudhaa miti yoo akkas jechuudhaan narraa fudhattan lamuu waan akkasiitiin madarakitti hin deebiin jeeni dhiifama jee lamuu waan akkasiitiin ittiin deebiidhaati ilma ganaa guddatu jettee deebiin jeeni akkasi gorsee duuba guyyaa sanii yaadadhe addiisa afdalul jihaadi kalimatu haqqin indi sulxaanin jaahil ammoo hikmaadhaa barbaachisaa yeruma illaa zaalima kanaa fi kana waatti himtuu akka waatti himtuu jira bari isin achiin tuqa asiin tolcha buruu isita jechuudha guyyaa san Sheekh Adam Tolaa waan yaadadhu keessa arraba isaa rabbi haa urgeessu hafuura isaa rabbi haa urgeessu tiin rabbi irraa deebise suni namoonni gariin nutilleen bar deebisuuf yaanaa jira yeroo akkas jaan sheeni dhaabaa jiru wannan harka baasee buufatee jenna naddeebisa dhisi'een Haji Toofiq akkas buufatee inni loluuf taana dhisi'een akka itti deebisu nagdee warri jeeber isaa warri buusu harka baase bar nuti harka baafne naani
akka isin itti deebiftanii fi akka inni itti deebise adda jiran bari inni shokkoomee jeellan shokkoomee rabbiin kanneefi akkasitti akka isaan illee booda gartee nu arrabsuuf dhufanii falmaadhaaf dhufanii akkanaaf dhufanii jenne deebise akka rabbiin isaatti deebise san sun rabbuma kanneefi jeeshee yaadam tolaalleen rahmatullah alayhi jannatul firdaus wasa wajjin bakka tokko nu akkas keessa turre achirraa gaa sheekhaa wajjiniin dheyne hararge yeroo hararge dheyne gaa seenaa isinin naa tuttuqa muhaadaraa eessa faadha goone yeroo san keessa waan irraa yaadattu waan raajii sitte simadha warra tiktok kanallee warra tiktok kaanutiin agarru beeytaa isaan nu arkanii eenyu faadhaa dhufe nama was jira jiranii maasha allah sagantaa sirra deebi'aa ibsaaf السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ردي بني وري كما تيك توك نفتن الرا شيخ خيج شيخ ولين تري عصر الظلمات بركة يا شيخ عصر الظلمات نيادت تقويارة يا تقويارة ديم ولا ديم تر جمالية أنا نجت جمالية نوكا أني قابا قال تشدو يسانكا خنان نورمي على أنيو خنان نورمي على جنيدي بود وان دا بود دفع خوات كشوت هاي دويسان ويا إساسا يرودا إني شرطته أبا أمانتي في أبا قبيل نارتي تركان في فلان نجي سوى جكاي جمالي هي نوكا أني أنا اللي قرتي باسابورا ناباسني نديم تفرنا نجاني ربي سناتي سو أمانة ربي تين سندي سنانجت دامن نودا فاقودة قدفته guyyaadha bahuudha deemtan sheekni keenya sheek Abdurrahmaan Daawaa imala dheeraa seenaa dheertuu wajjin hin qabne gaafa ulamaa'in bakka hundarraa waliin bahanii ilaa karaa lixaasa waliin deemanii gimbii dheennee guyyaa sanii barkaniin ani hogguu sagantaa naa kannan yaa obboleeyyan koo yaa warra wallagga har'a isinii dhufne haaya maal jettan gaajii eqa akkasitti guyyaa sanillee sagantaa sanirratti anillee sagantaa fudhachuudhaaf hirennaa kannamtee sheekha keenya immoo achi duratti hin beenu gimbii wal barreen reeba ibsine isirraan isinii deebi'a gimbii wal barreeni da'awaasaa yeroo sa'aa isaa kannan oduma dubbatan osoma dubbatan nu hidhan nu harkisanii warri haasaa warra jirullee aboomee osaarra waan takkaan dhageenya jedhanii achiin sheekha qabannee gimbii yeroo dheeytan ummata biraatti wajji dheeytan. Gimbii ani addatti jedha. Hikma rabbi. Kophaa keessan jechuudha. Kophaatiyya. Nama tokko darasa achi keessa jira Sheekh Hussein tokko. Isan na waame ka masgiida karaa gadi. Sagantaa jiraaf hojii. Sagantaa kana irratti nu argame jedhe. Nuti immoo beekii. Inni jama Dr. Jeelaan ture. Akkasi. Baale illee qare. Nuti immoo kitti dhayne makiinaa kaastar guddaa kana kireeffanneeti. yeroo san keessatti warri harargee bahaatis warri harargee lixaas namu qabatti keessatti warri bahaa'un harari walitti dhufnee kontoraata makiinaadhaa kafalannee kakafaluu dandeenya aalul khayriin atii sinafin jechuun akka nama hajjii fi umraa wal gaggeessuutti akkasin nu gaggeessanii dhufne yeroo kalee kimbira sagantaan gaggeeffamte achuma wal barree maqaa keessanis barree boru wajjiniin ilaa machaaraa yaana akka danaf neenne karaa kanatti odoo du'aa karaa nuti achi duuba ganama nu dhuftan jechuudha ganama makiinuma keessa seentan alla sheetichi kalee nu dhufeende akkasin nu dhufee achiin gaawulii waliin kaane du'aa hunda godhaa dhaamsa hunda waliin dhaamaa akkasi gaawuliin machaaraa dheeyne machaaraadhaatti rabbiin karaamaa nu barsiise karaamaa diinii islaamaa roobaa hin jirre biyyaa biyya bonaa deemaa oolle keedana keessa deemnee huccuu bar gimbiidha jijjiirranne yeroo dhadheenne dhukkeedhaa wajjin akka taanu dhabne dhukkeen daaraan bishaan dhugan hin jiru yeroo isin ishaa'ii booda ol kaatanii yaa rabbi ulamaa dhufe ulamaa waggaa 100 gahuu dhufe ulamaa waggaa 80 nu keessa jira ulamaa akkanaa dhufe yaa rabbi yoonee fi nu keessaa ka jaalattu dhabdellee diinuma kan kee kan jaalattu san kan nuti himannu san ijee yaa rabbi arra nu salphisinii arra maqaa nu godhiyette abooma yoonii fi arra harra galgala kana yeroo sarsabii wal milladheetiin yaa rabbi nu salphisin yaa isinirraa laalen silaa isheen akkas jechuu baatee jee kasameen tullaal waa takka qabne yoonii fi edenu roobuu baate nuti sobaaf dhufne
nuti badiif dhufne nuti gaariif hin dhufne diin rabbiitiif hin dhufne yeroodha nuti waa xiqqoo jajjeefnee za'an jahaaf akkana geessu Ati irra gadi naqe halkan abbo. Yaadadhe immoo. horiisuma Halkan eegarafne lafaa yaa'e bar horiisuma eegallee bar gareen akkamit dura warri biyya sanii akkamit rooba kana duraa dhee sila jee akkas bira jala dhaabata bar akkasin rabbiin maqaan godhee duuba gaa ganama dirree da'awaati waliin baane muhaadaraa goone taranyaa osoo nefi deemtu osoo deemtu obbo gammachuu jedhaniin gaa irra anas keessaa na dhaga'us waan beeku numa jira hellattuu kaayyoo nefi amreen rabbii fuute maleedha. Gaafa nuti ji'atti da'awaa cawwaa'ee nu sarboodha jimma. Haya. Awwala sarboodha inni beektee jimma asitti. Gaafa nu achi dhaynu Sheekh Abdulqaadirii Wallaggaa sun shaaramee kararra dhaabata isaa kararra dhaabatu biraa dhufe naan jedhe. Wallaahi akkana wallaahi akkana. Barqaallichi keessuun hin shaaramee naan jedhe. Bargaa dhufee gaa sagantaa irratti bulchaa qellan wallaggaa lixaa jedhanii dhufee haasawee amantii taan dhaadheessee amantii kiristaanaa dhaadheessee tana qaqqabee amantiin tokkoffaadha ta biyya tana keessatti akkaan nama qabdu amantii kiristaanaa yoo ni fitaatullee ammoo akkasii wajjin inta islaamaa tanallee waa dhiibbaa irratti hin goone jeebar. Akka guddattu. Akkasi gaa Haaji Toofiq harka baasee yeroo harka baasee dhiisinaa deebisaa fayyadu. Na deebisan tuqini. Eegas Sheekh Adam yeroo Sheekh Adam tuulaadha galgala yeroo haasofne baraati silaa dubbattee waliin balleessitaa jirti. Inni loluuf taa'ee lola godhuudhaa deemta. Bar kun ijeen karkarseeti hooyiseetti barachi as fiddee yeroodha akkasi shirr godhaa dhufe laalaa gaa akka inni deemuuf uume boodarra boogaa dhuguma dubbannaa gurri gaafa gabaa bade gabaadhaatti tolaa dhagee gabaa keessan nama arrabsanii mana dhiifama nama gaafachuun inuma tolle hin jettee afaan keessan san qabu wayin caccabse abootti qabdee bare obbo gammachuun jennere maqumade obbo gammachuun reefa asitti dhufe akka dhiini nutti ka'ee asitti dhumnu nu godhe akkana kuno akka dhiini nu ka'ee asitti dhumnu nu godhe gartee eegasaniiti achirraa dura eegarte islaamummaan nagaya isii faarse dur islaamummaan nama beeksifti islaamummaan sabafiin nama beeksifti islaamummaan dachii teetirraa tituu isiin jetti warra kan kee irra du isiin jetti yoonee fi warra kan kee odoonee fi hamtootti dalaganii dhiifte dayyuu isaa jannatan seettu siin jetti islaamummaan shanyiiteen jijjiirin siin jetti gosatan ta'e eeggadhu siin jetti achumaan asee galtee barka muslimni biyya teenyaa ummanni biyya teenyaa ummata if beeku waan biyya teenyaa ta'e qabsoo keessatti seenaa bareedduu seenaa taariikha irra barreessin jetti. Musalaata qofarraa nuti salaata seenaan qabu biyya tana keessa. Ummanni islaamni biyya teenna qubee afaan oromoo tana namni barreesse ijoollee muslimaati ijoollee arge Sheekh Bakrii Saapaloodha jettee bar. Inni iyyite baraan arge. Aboo gawulee warra itti jaraa mireen beekta. Aboo khabar kana lonti laalu isinillee ni beektanii odoonii fi Sheekh waan kan baalee osoo dubbatin isaan dubbatan nu keessa jirta bar eega keena ol baaftan booda kaan dubbatan Sheekh Bakrii Saapaloo eeguun fi isin jettee ijoollee harargeedhaati isin jettan booda eega namni iyya booda kaan illee eessa kan dura kaasa dhehe ijoollee baaleeti eenyu jeneraal Waaqoo guutuuti ijoollee muslimaatiin jenneere kagaafa raadiyoon afaan oromoo raadiyoodha cabsa jaan ijoollee harargeedhaati ilma muslimaati muslima Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee jedhaman jenneere itti gannan neexeqa yeroo kanatti laalna akkanaa wajjiniin ammallee ilmaan isaaniitiin isin garsiisa jettee bar muftii kan makkatti jaami'aa fudha baratee yuunivarsiitii makkaatti baratee muftii biyya Afrikaadhaa ta'een nu keessa jiran jenneere Dr. Jeelaan Kadir Gammada asinaa dhiyeessan. Ol jara. Kota. Bareedaa kan argitan maashaallah tabarakallah. Nama waggaa dhibbaa ol diin kana kaddamaa jiru. Sheekh Adam. Abbaa sheekanii Sheekh Adam Tuulaan nu keessa jira. Ulii gaasheenii ulee qabnee fi kaafna. Allah yarhamu.
guyyaan san guyyaa yaadannoo wallaahi akka waan akhiraa teenya addunyaatti haasaa jiru na wallahi warri jimmaallee warri walloollee warri gaafsan na arge akka waan gaafsan na barate gaafsan wal barree nama mara